guddinni dinagdee riifataaf dorgomaan kan milkaa'u misooma industirii teeknooloojii ammayyaan wal simeen misooma investimentiin qabeenya uumamaa humna namaa fi beekumsa yeroon barbaadu wal simsiisee misoomaaf oolchuu kan danda'u. Kana giddu galeessa godhachuun hirmaannaa abbootii qabeenyaan babal'ina indastiriiwwanii guddisaa deemuuf biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa kallattii gurguddoo mootummaa bu'uureffachuun xiyyeeffannaa addaan hojjetaa jira. Keessattuu oomishawwan alaa galan bakka buusuu wal qabatee indastiriiwwan oomisha haaraa ta'an oomishan babal'achuu irratti argamu. Yaadama Itoophiyaan yaa oomishtu jedhu bu'uureffachuun. Kanaan wal qabatee Oromiyaa keessatti humna namaa qabeenya uumamaa haala mijataa qabduu fi carraawwan jiran mara fayyadamuun misooma industirii daran dagaagsuuf haalaan hojjetamaa jira. Kanaafis haala qabatamaa Oromiyaa giddu galeessa godhachuun murtoon gurguddaa fudhatamuun kan hojiiwwan bu'a qabeessii hojjetamaa jiru. Misooma investimentiin dagaagina indastiriiwwanii dhugoomsuu wal qabatees magaalonni Oromiyaa gara giddu gala indastiriitti jijjiiramaa jiru. Hojii gama kanaan hojjetamaa jiru ilaalchisees magaalota giddu gala industirii fi daldalaa ta'an magaalaa Adaamaaf Shaashamanneetti warshaalee manufaaktcharii oomisha keemikaalaa waraqaa fi qalqala oomishan daawwannee jirra. Barzafirraa mukarraa waraqaa kan piroosesa godhuu tama bishooftuu keessatti eebbifamuu deema. So raw materiaaliin kee barzafiin duratti teessee bishaan fixuu malee faayidaan qabdu jedhan kan qonnaan bulaan keenya qoraaniitti itti fayyadamu kallattiidhaan gara waraqaatti isa qofa osoo hin taane baambuu haalaan akka fayyadaman baambuu haalaan qabna ammaan tana leeman isa jennu kana jechuudha. Isa kanas fayyadamanii waraqaa akka irraa oomishan
hojii gurguddaa hojjechaa jirra. Kanaan import substitute gochuu keessatti qoonni isaan taphatan baay'ee. So Itoophiyaan oomishtuu kan jedhu sana kanaan realize godhaa deemne jechuudha. Akka walii galatti investmentiiwwan piroojeektii adda addaa lakkoofsaan 1,800 ol ta'an ji'ootan 5 kana keessatti operational gooneera. Kana keessatti nama 100 oliif carraa hojii uumneera. Kanaaf carraa hojiitis uumuu keessatti qoonni inni bahu guddaadha. Ammaan tana faaktaroota import substitute godhan naannicha keessatti liistii maqaan beekne jechuudha. Faaktaroonni akkasii waan biiroo teenya dhufanii daqiiqaa tokkoof hin dhaabbatanii tajaajila isaanii halkanii guyyaa bira dhaabbannee kennaa fi kanaaf sochii gaarii jalqabnee jirra. Kuni qaama Itoophiyaan oomishtuu jenne sana jechuudha. Import substitute godhaa deemna ogaa jennu dorgomtummaan keenya ol ka'aa deema. Guddinni biyya teenyaa bakka isii qabachaa deemna. Industrializationii babal'isaa deemna. Haguma faaktarii import substitute godhaa deemne teeknooloojiidhaas akka gaariitti geenyu namni keenya godhaa deema. Maxxantummaa biyya namaati irratti hirkannus hagasuma irraa bahaatu deemna. Ol kaanee kabajamneetu mul'annaa jechuudha. Kanaafuu mootummaan keenya naannoo kanarratti hojii babal'aa hojjetaa jira. Waan mootummaan hojjetu san immoo akka naannootti utubuudhaaf deeggarsa hordoffii cimaa naannoo kanatti godhaa jirra. Warshaan kun eega dhaabateen booda naannoo kana baay'ee faayidaa kennee jira. Koffaa qalqalaa oomisha. Qalqalaa jechaan madaabaraa akka oomishnu kun tokko nuuf fayyada, tokko biyyaaf fayyada. Biyyillee asiin fayyadama, nullee daakuu bakka daakuu kanatti isaan fayyadamna. Warshaa kana keessa seenanii aynata barbaadan yookiin isaan ammoo gahee isaan loogoo isaa fidatanii loogoo kanaan nu hojjedha jedhanii waan kennan kana loogoo isaanii hojjennee biyyaaf kennina ofiillee hin fayyadamna. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Adaamaa keessatti namoota waldaalee maayikiroo xixiqqaan gurmeessuun waraqaa tajaajilaan ala ta'e walitti qabanii akka nu dhiyeessan gochuun irraa bitaa jirra. Gatii guddaan irraa binna. Kiiloon birrii 25 kun walitti hidhamiinsa dinagdee fi carraa hojii uumeera. Hawaasa naannoofis ta'ee naannolee biroofillee carraan isaallee bal'achuun naannolee biyyattii hundarraa dhufaa jira. Warshaan kun feerroowwan abbaa saddeetii kaasee amma 32 hojjeta. Piroograamiin isaa kan guutamu asumatti jechuudha. Saayizii barbaanne as keessa baasnee daawunloodii goonee waan barbaachisu itti RPM isaa itti guunnee sistemni jira. Akkaataa itti guutamu istaandiiwwan hunda isaanii RPM isaanii guunnee asitti hojjennaa jechuudha. Ani kanaan dura PLC irra hojjedha ture. Amma kun Vega sistemiidha. PLC'n sun teeknooloojiin isaa gadi bu'aadha. Only on-off programmiiwwan giraafiiwwan agarta malee akkas kompleksii miti. As kana garuu innaa dhufnu kun haaraadha. Teeknooloojiin isaa immoo eessaaf eessa. Jechuun dandeettii gaariis irraa argachaa jirra. Teeknooloojiis ceesiinsa teeknooloojiin illee waan gaarii irraa fudhanneerra jechuudha. Dhaabbileen kunniin ashuuradhaan ala maashinii industirii kanniiniif oolu ala akka galfatan deeggarsa barbaachisaa qaama qindoominaan hojjennu waliin hojjechuudhaan fi dhaabbilee faayinaansii wajjinis akkasuma hojjechuudhaan humni oomishtummaa isaanii maashina fooyyeedhaan oomishanii akka dabalu taasisuu keessatti gahee mataa kennaan taphanna. Inni kaan deeggarsi nu taasisnu haala oomishaa walitti hidhamiinsa gabaa wajjin wal qabatee akkaataan irratti hojjennu jira. Fakkeenyaaf oomishaaleen magaala kana keessatti oomishaman uummata magaalaatiif keessattuu yeroo ayyaanati irratti uummata magaalaa kanaatiif gatii madaalawaa ta'een akka dhaqqabu baazaarii akka magaalatitti qophaa'u irratti akka hirmaatan waamicha taasisnee fi isaanis achirratti hirmaatanii gatii madaalawaadhaan bu'aalee nyaataa keessattuu yeroo ayyaanati irratti xiyyeeffannee kan hojjennudha.